jechuudha asirratti. Suuraan sanis jiru. Nuti maal jenneen suuraa bara meeqaa fuffunaanee fidee jechuudha si galee amma yeroon teeknooloojiin Google search gootee suuraa laaluu dandeessa. Suuraan tun guyyaa yoon post godhamteettee Google irratti search gootee ni ilaalta si garsiisa jechuudha. Amma san hunda gaafannee maallaqni kun dhufee jira giddaa ayyaanaa ja'anii kunoo micoon tun dhalattuu achiiti. Anillee nama biraa ijoollee dhalattoota achi qeerroo gaafadheen jira. Profeesar sanuu hin beenu suuraa hunda natti ergan profeesar inni maqaa dhiyoo hoggusuma search godhanii Facebook irraa fidanii jechuudha. Amma maallaqni anyways guutumaa guututti hin dheene nuti maal barbaanna viidiyoo hojjedhuuti yoo maallaqa keenya nuu geessitan viidiyoo hojjedhaati uummanni keenya rakkoo jira geessaati viidiyoo nuu fidaa gabbaasaa yani maa viidiyoon fidin guyyaa meeqa guutuu kun isaanii gujjira uummanni beelaan dhume osoo maallaqa kaan jalaa hin galchin maallaqni bakka 4 fi bakka 5tti maa guuramaa kaanuu galchaa TikTok irra guuramu jiru bakkuma takka maqaa TikTok ofii wal yaamtanii gasteera tatteessanii gurgurtanii kanaafuu isin hundinuu itti gaafatamtanii wala koree warri gastii sanirra teessanillee akka guuramu goosistanillee itti gaafatamummaa jalaa hin baatanii kanaafuu maallaqa duraanii galchaati xaliila godhaati isa kaan guuraa namarraayii jechaanii jira. Nuti amma viidiyoo barbaannu waan takkan barbaannu qabatamatti akka kara deemaatti gabbu'e. Deebisaa keessan maal hin kenninedha yoo rakkoon hin jiraanne. Deebisaan teenya. Aboo maallaqa waan geessitan viidiyoo waraabaati manguddoo gandaa mul'isaati akka sheehaminni birootti akka raayyaa abbaa mancaatti manguddoo sheekaa fi qeesiidhaa fi abbootii gadaa naannoo sanii dubbisaa kunoo hanqanaan nu ga'ee jaati kunoo hanqana tarakkabsiisnee yaa viidiyoo waraabaa jechuun wanjalaa miti uummata kana bira dhaabbachuu qabdan uummata haqa kana dubbachuu warri bar feesbuuka gubbaarraa bitee maka komachamaa jiru warri lafarra jiru kun keessaan itti ergan kun uummata akkamiiti kanatti adda baafachuu qabdan hay kana namni keenya maaliif faallaa namaa deemu Oromoon maallaqa waraana bitee ofii waraansisa. Hin ta'u kun. Hin ta'u. Amma yoo fedhu obsatti aana kan fedhan nafayaatti aana kan fedhan injiinaratti aana kan okay bikisan geesse moo hin geessine adda baafachuun sirrii moo sirrii miti kanumaa bar kanaaf gaafadhaa ijoollee fena qofaa miti Oromoo hundaa gaafachuu qabu nu mana hiittanii waan takka jalqaba bareeda deemaa turre wanti na harsemaa inni ijoollee sassabiin ijoollee waan bebbenne viidiyoo irratti dalagdee wallaalaa maaltu wallaalaa nu godhe tarii barumsaan illee sin caaluu dandeenya beeku haasaan illee sin caaluu dandeenya gindi koromoo jedhee miidiyaa irra faarsuu hin qabuan maallaqa biyya fidee miidiyaa irratti agarsiisuu hin qabuan sinii galee amma dura dubbannee ture gaafa akkasitti namni miliyoona tokko miliyoonni 3 naannoo Somaaleerraa buqqee naqaa jaaniiti sumuuniin takka uummata birandee amma dhiisii maallaqa xiqqaadha gaafa Oromoon addunyaan guutuun akkasitti naannoo Somaaleerraa abdiilleen buqqaasee kaan Finfinneetti faca'ee kaan Adaamatti faca'ee kaan wantatti faca'ee mana qorqorroo xixiqqoo takka ijaaranii san boodaan maallaqni akkaawuntii keessa qabamee jaan gaafa nama gaafatan sitti duulan mee namni amma miliyoonni 3 buqqeessan meeqaa fi manni ijaaran qorqorroo xixiqqoo takka walitti uumanii fi nama gurbii muraasa tokkodhaaf abbaa warraa xiqqoo takkaaf laakiin biliyoona meeqaa guuran kuni kanarraa waa bara gisee baankii seeni jinnii fi shayxaaniinis dubbisan keessa jira kanaaf warrummaan guuru kunu isaaniitu waan kana gaafachuu qaba yoo hin taane aboo guunuti maallaqni ergamne karaa rabsitu yoo namatti riipoortii godha jettu yoo miyuutii si godha yoo jette waanuma dhugaa keetuu dhaamta kanaaf maal godhe Oromoo ilaa dhaggeeffadha waa tokko sinitti gorsa tokko narraa fudhadha sin fayyada mee anamma anumti kun ka'ee mana nama tokko seena mana nama tokko seene ajandaa nama bira yoona nama ka'ee ay firoon koo maashaallah nama inni nama janna yoo jedhe inni sila qeeqaa ture illee na duuka jirti markaba bishaan irra jirtu bishaan gabatee irraa hin ta'ina of ta'aa jiraadha haqaaf dubbadha Oromoof dubbadha lafee gootota keessanii ilaala
hin kijibina. Namni feemasii sin gochuu hin danda'u. Namni fooloo keessan sin guddisuu hin danda'u. Namni sin irraa fudhachuu hin danda'u. Mana keessa namni dhufee sin hin bushu. Wanti inni sirraa hambisu leenca sii kennuu dhiisa. Wannee kana sii darbachuu dhiisa. Kanaa jettee moo Oromoo hin gurgurin. Lafeen seenaan si gaafata. Ilmaan keetu bor si gaafata. Haqarra deem. Ijoollee mana madaamaa keessa jijjiirturraa maallaqni funaanamee wanti hundi Oromoon waan tokko dhaggeeffadha waasniima. Firoon mataa isaatti sirraa hin bu'an gadi gaafate viidiyoo dalagduutti irraa gadi hin bu'u. Infixaadhana jala naasayina anta akka nama jala haasa hin beeku. Namni hunduu na taajjaba. Hadha garuu hin haasa. Sinii gala firoon ummata nafxanyaa wal guuree daqiiqaaf sekondiitti ምን ተቸገርሽ በዚህ በግዢ በዚህ በእናትሽ እንዲያርጊ ችግር የለውም እንዳታስቡ ከንጀዱ ማለቃ ኦሮሞ ጀለሞፍ ብረቱር ሰደን ገደማፍ ገሽ erga nuti dubbanne erga Ibraan gadi ba'e erga Aftaamuun keessaa bilooka godhe gadi ba'e garuu Aftaamuun xatti jedhe garuu Ibraan ilma dhiiraati gabbayaan maallaqa kiyyayyuu deeffadheera jedhe amma erganni haqa dubbatee Ibraa cucuqqaalanii ukkaamsanii situ kana godhe jennee uummata Oromoo sitti nanna jedhanii sagalee Ibraa ukkaamsitan hin beeka. Ukkaamsitanii malee Ibraa ukkaamsitan malee siifanii ukkaamsuu hin dandeessan. Hanga uummata Wallaggaatiif seenee makiinaadhaan deemee ilaa birrii kanarraan firoorraan nu dhufee galatoomaa uummata Oromoo gaafa jedhan natu gadi ba'ee firoo kiyya dhiifama jedha. Garuu footootti hin namu. Abadan footootti namanu. Gabba'iiti kuno firoorraan akkasitti firoo boosirraa tiktookirraa maallaqni kun funaanamee kan kee dhiisi qila ittiin naqadhu kan kee. Kan uummata Oromoo maqaa uummata Oromootiin funaante Oromoon asii alhamdulillahi rabbil alamin madaama koo hadda kunoo shinti beetii sii kana miicce damuuzaadhaa fudhadhe Oromoo kooti birrii 50 kenne jettee achi teessee obboleettiin kiyya. Ati garuu kiisii irra kaastee tiraasa gootee irra ciisaa jirta. Dhugaan jirtu kana duuban deebi'u. Maqaa Oromootiin dafdaluun haa dhaabbatu kana maal? Maqaa Oromootiin Rakkaaf godhaafi Oromoo ila godhadha. Egaa kana tifoozoo ta'e nama haqa dubbatuudhaaf cina dhaabbanna siifaan namayyuu piroofaayila godhadha. Warri dhugaa siifan yoo ta'u piroofaayila jijjiirra piroofaayila godhadha. Isin hundi piroofaayila godhadha gadi bu'aati. Anaa siin hin jee eega namni haqa dubbateetti duulame Hattaamuun sanis xawolwaa jedhanii beeyna. Ni beeyna. Mi'eessuu malee akka isaa dubbatu takkaan harkeen jiru. Kijibaan. Hindisu yoomiyyoon. Maqaa Oromootiin daldalanii akka ganaa takka ganaa tan ganaa yaadan hunda ganaa baasisiif naa'u hattu hunda. Isa bara kuma lama kudha jaarraa kaasee ganaa waan jijjiru dhimma dhuunfaatiin kan funaaname kan maqaa goototaatiin funaaname kan maqaa hidhattootaatiin funaaname tokkoon keessan gadaa gad isinii yaasuun deemaa jira. Kanniisa xuxxanika baranatti sinii dhumat. Siifani siin qabbaneessituun isiin araarsituun sun hadha habidda taatee sinii dhufteetti. Sinii agarsiisan moo guddii keessan taa'ina laal. Kanaan tidaariin kiyya dhiigamu malee tiiktookii kanarraa yoon sirraa gadi bu'e. Waan takaa jira. Maallaqa gaafa uummata Wallaggaa hadhiyoo san gaafa san bakkatti godhanii san hatti gaafatamu warra gartee mana mubaarakitti wanni kun eegalee ichirraayi. Maqaa mubaarak hin tuqin. Achirraa qabameeti. Ishaa xumuratu. Achirraa jirri maastaa ol godhaniiti bara. Mubaarak keessan jiru sababni isin hin beektani Oromoo. Angaafa firoon dhufee jalqaba maallaqa Oromoo funaanna jedhee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa eenyu isaarra seenee gastii isaarra seenee lakki obboleeyyan kiyyaa maallaqa kana fuudhu kanaan dura kana funaanne akkasitti karaa ittiin geessu nu dhabnee baay'eetti rakkataa turre karaan ittiin gargaaramu hin jiru isaan jedhanurraa kaaseen jala ture an firoo jala. Erga ji'aan jedhe ani uummatni Itoophiyaa Oromootiin miiliyoona 9 gadda ergee. Asii Oromoo kana ofitti duuchisee asii leencaan Oromummaa itti naa dhiibanii garaaf garanaan namni kaan leenca godhee liqimsee mucaa jala shaf naa jedhan.
Ergasii mucaa Oromootti naggatataa jiran Oromootti naggatataa jirani. Gurubiin ijaaramanii Oromootti naggatataa jiran keessaafuu warri biyya keessaa. warri rakkataa Oromoo hin gargaaramu jettan Oromoon nan gargaarin asii jiru Oromoon biyyaa dhugaa rabbi. Maaliif Oromoo irra rakkoo uumaa jirtan Oromoof dhaqaan jiru. Uma guurtan malee waan dhaqu takka argaa hin jirru. Mootummaa geessitanii Oromoo ficcisiisaa jirtan. Kana dhugaan. Kaleessa maal jechuun waan sinitti Mistira siifan nu himaa jedhanii Nuurambarg irratti nama meeqatti dawwaltan sagaleen keessan illee hin jira jechuudha. Mistirri siifan hin jiru abbaa manaa siitii wajjin wal jaallattee wal kabajjee jiraachuu mali jedhan. Dhimma dhuunfaa tokko kanatti narraa waan tokko argattu yoo jiraate sun dhimma dhuunfaa kiyyaatiin nan ga'u sin ga'u waan barbaade gochuu hin dandeessa. Garuu dhimma Oromootiin Oromoo biratti siifan gruupii akkasii ijaartee turte kan masgidaallee ijaare kan dhimma dhuunfaatiif illee ijaare takka akkaawuntii nama sana maqaa itti baase elaan jarana maqaa nama sanaatiin kottu ati keessa galu jedhee dhaggeeffadhu obboleessa keessa jedheetan dhagaa ummata wallaggaa kan yoo bakka itti godhuu baatan hin fixan laala injiraatan tiktookara Mute godhi mute godhi. Ela warruma ammaa si dhaxxanii na wajjinii shabashabdan iddoo biraatti dhaxxanii shabashabdan taanaan lafee waaqoo guutu lafee jeneraal hundisaa maal siniif jedhu eenyu waame eenyuun dhiisa sina waraantu dhaggeeffadha. Itti aansuun Nuurambargi jirta achi jirta Menxeqeree jirta kan jettu Doochilaandi guutu adreesee mana kiyyaa siifan erga an Nuurambargi jiru anis baak Shaalkoos Istiraasee Izbaay jedhii kottu. Hanga mana kiyyaa siima maqaan kiyya siifan kamaa jedhame poostaa kiyyatti barreeffamee jira. Dhoqqee haadha keetii akka hin asirratti immoo dhoqqichaadha saree dhaggeeffadhu an guyyaa tokko jechuudha guyyaa tokko naeetii. Kan ofirraa baasine, nasiin kun haqaaf nama dhaabbatee miti. Inni jaajiru.